Maaliif tiktookii maaliif hin bananne? Tiktookii maaliif hin bananne? Qaama tiktookii qaba garuu malee fooloon qabu malee fooloon isaa nama shan kudhan iyyuu hin geenye malee gana badheen gada reebbannaaf maa jedhii dabar mucaan wallah. Jeesa fataraan godhan dhugatu. Mucaan kun dhaabbataan gargaaramuu qaba waan ta'eef namni tiktookii isaa baruu qaba. Tiktookii adda addaatiin fuutanii nu binaati. Tiktookii isaatiin naa biraa kottaa fatarii booda ishee deeqaa. Bakka azaaniin bayyana kun baasii. Ciao. Eesh. Fataraan booda ishee mu'aaz. Fataraan booda tiktookii isaa. Tiktookii isaa fidiif hin guddifnaa fi fooloo taasifnaa. Ishi bakka ciao walitti deebina booddee. Fooloo godhaa. Dubar baadan dubbadhaa sin bakka amma fataree tiktookii dubbadhaa. Ta'a dubbadhaa naman sidii galcha. Lakkoofsa tokko tuqatu achirratti sallee fooloo goote. Abaya, wadevi. Ayo. Bismillah. Kunora lakkoofsa tokko. Kalas. Gali tuqadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Sari la sana la khansa tiktokin sana. Follow goda fi tiktokin sana Mama Sari kan jira. Ay kami Mama Sali Mame tajiru sanami. Mama Sali Mame tajiru sanami. Mama Sali Mame. Mami muti kau ada sih. Yalla follow taate taa gaaruma warri gastirraallee warri jaraallee follow godha. Muwaas kadir ati gurbaan bira jirtu waan keessa jiru akkaataa mucaan kun ta'e hundayyuu uummata kanaaf ibsiif. Aywa kuno sagalee na tila kuno. Kuno mamela kuno. Sagaleen keessa sahibu ati muti kau ada mami. Isuma lakka isuma mudan isuma. Isuma follow goda mudan isuma. Muwaas ati waan inni ta'e akkaataa mucaan kun itti ta'e jecha waa hundayyuu uummata kanaaf ibsiifati. Uummanni kun hundinuu hin dhageenye waan ta'eef. Mana Mustafa mau cuma berarti kan. Samoda biasa dia cik jadi tuh yang baru cik itu re. Sagalee na kan na Cik sa namin ni kayak friend yang kamu, karena mereka kamu ni kamu kalau senang bahas ni. Berbalik dari ini sana boda yang cuma makin zaga di bahasa ni. Ala guys ni kalau si kira kabda na ni yang friend kamu. Kalau segala di bayar ni mungkin di bahasa ni masih dia berguys ni citi. Ya tadi itu. Cina itu boleh. Boleh sudah buka bang kalau boleh. Boleh ada. Tuh kasih ajaran sini jeda. Orang kau ini deh. Ada ni model tu dia ni namanya kau itu orang bos Sahara. Ini bukan sesti. Sahara ni orang gage kalau orang kau ini bahas dia tu orang kau masih dia ni mau. Kata modal aku ya lu di. Maka kalau cak kena beli dia lah. Biasa di tu bicara bishan mana cite, maka ini maka ini kalau boleh di mana kita mana berarti kerana sendiri. Warna ini maka segala gawai badan maka anti lain kabar. Bangnya juga kan. Negara aku menjadi ada ni. Kalau ya kalau biar tiada orang, dia situ orang kampung. Tiada orang janji. Arki mau maka wallahi itu salah tilafat ya, aku magara tu juga itu dia macam. Yani
foon bakka yaani foon mata kana ta'ee jira jechuudha. Nutis kan nu jiraannu mana warshaa keessa jiraannu waan ta'eef nama walumaa bira jiraanna mana kophaatti itti qabannee qabnee bakka keessa godha dhageessa gubbaa kanaaf gargaarsa godhaa. Inni jennaa sun maal dhaamsa dhiyaas ta'e inni barbaadatu bakka bakka. Anillee miidiyaa lafaadhaadhaaf baay'ee sodaataadha. Inni jedha. Nagama sagaleen ko. Maas baay'ee dhagamaa hin jiru bar. Maammee muyiti godhitoo. Maammee muyiti godhitoo. Maammee kana muyiti godhiti. Keetuma kanaan dubbadhu TikTokii. Sagalee kan kee in ciccita xiqqo. Amma muyiti kaase dubbadhu mo'aan. Keetuma kanaan dubbadhu warri jala jirtan ammootu waraabadha. Akkasii sagalee taa'ee wallaahi rabbi maalaati wallaahi warra rabbiin isin gargaara hundi keessan sagalee taa'ee. Jalqabarraa kaasee dubbadhu fa'aan dhaga'amu tureyyuu bar duratti. Tasuma dhaga'amne. Yaani baay'een dhaga'amne garuu dhaga'ameera baay'een dhaga'amu. Seeraan uummata ibsiif uummanni baay'ee nama dhufaa jira. Kunoo mucaan kana isinii galee isin hundinuu laalaa. Mucaa kana kunoo harka turraa citee jira. Isin hundinuu warri jala jirtan warri amma jecha. Hubadhaati ati ammoo mu'aaz uummataa ibsiif. Mu'aaz. TikTok ni sama maammee ka jedhu kana gastirra jira follow godhaani. Sagaleen kiyya badaa isinitti dhaga'amne. Inni dhagama amman dhagama dubbadhu kunoo. Kunoo urbaanii Sana akkasuma tokko mee mu'aaz. Harkisa kun wallahi bifa jijjiirratee jira. Yoo baay'ee gurraacheera. Laanumti kun wallahi dhiiga waan hin qabneef waan tokko jechuudha. Hin gurraachaa bakka yaani kannumti kun wallahi hin beekama minni irratti hafa jechuudha. Gurraacheera dhiiga hin qabu waan ta'eef. Dhiigni yeroo isaa irraa yaa illee bakka yaalii guddaan arganne qallaba illee arganne akkasitti baay'ee bakka wallahi baay'ee nu yaaddessa jira. Siniin jenna ka wallahi. Firalleen qabuu namallee hin beeku jechaa jiran isin hundinuu dhagaa sheer godha. Inka bu'aaraa waree dhufa waan ta'eef ji'a sadan dhufetti akkas ta'e bakka amiree marabbiiti maal godhama. Mucaan ammallee ganaa daa'imaa waggaa 17 umuriidhaan. Mucaan kun biyya Afaarawaa afaan hin beeku nama hin beeku ijoollee Oromoota Rabbiin itti fidde malee nam tokko hin beeku. Namni kamiyyuu akkaataa itti bahu malee akka itti galu hin beeku. Nullee har'a nagaa qabna malee har'a fayyaan deemna malee boru waan taanu hin beeknu jinni nu keessa jiru jinni kunillee ji'a ulfaataadha ji'a kabajamaadha. Waan rabbi isinitti dhiise mucaa kana qarqaaratii mubaaraka yeroo as deebi'e tokko tokkoon gasti dagalaati qarqaaramuu qaba mucaan kun isin hundinuu bira dhaabadhaa please. Bakka dhiisi bakka dhiisi. Kuno mucaa bira jiru kana kuno obboleessa Rabbi Mu'aazii kana kan inni amma bira jiru kana TikTokin isaa ammoo maammee ka jedhu kana gastirra jira. Isin hundinuu follow godhaa asuma hordofa.
rabbii gaditti isintu bira jira yaa ummata keenya ummata Oromoo. Har'a nagaa qabdanii nyaatanii dhuydanii dalagatanii akka gaarii soomtanii bulaa jirtan boru waan taatan hin beektan isinillee nu hundaa rabbi nu haa eegu. Wallahi dhugaadha. Gurbaan kun nan dalagadhe dama biyyaa bahee jechuudha akkuma keenya. Wallahi namni kamuu dalagadhe jedhee biyyaa ba'a ammallee barre balatu narra gahaa osoo beekee namni tokko bar biyyaan bahu. Chaalenjii tokko namni tokko kafaluu hin jiru bakka namni maswaatinatee kafaluudhaaf biyyaa bahu hin jiru. Hundinuu jijjiiramee maatii kiyya jijjiiree nama ta'a jedheetuma bakka ka biyyaa bahu yookiin ka rakkoo hamaa keessa seenu. Nutis boru waan taanu hin beeknu. Wallahi maal gamaa rabbi namatti fide tole fudhachuudha maal godhama. Waan rabbi namatti fide jaalachuma. Kanan taa'ee biyyaan baane innis. Fooloo godhaan tiktookii isaa kana kun waan beekaa jiru kana hordofaani. Tiktookiin isaa maal jedha maqaan? Maammee jedha kun maammee. Maammee jedha. Uummata fooloo godhaa kaa. Gastira jedha. Gastira jedha. Fooloo godhaa kaa maalee gaartu kana maalee gaartu. Maalee gamaara dee. godhaarani warri jiran godhaniiru. Hagamma ganaa jira. Fooloo kumaan gochaanii akka inni viidiyoodhaan bahu kan saatii. Tiktooki isaa kana dafa akkuma galchaafi. Abshiroo boleessa keenyaan fayyita. Rabbiin si haa fayyisu. Abshirkumullah inshaAllah. Si gargaara ishee. Namni baay'ee nama iftaar share copy godhaati ummata biraan gaha yeroo mubaarakillee fataree as deebi akkaataan itti qarqaaramu itti adeeman warri amma jala kana jirtan share kuma galchaa bakka muwaaziin jirretti kan saatiin gatii galuu jennaan kumaan gaanii viidiyoo kuni qadara beektaa kuni qadara waan nama isarra ga'e kuni borsirra ga'uu danda'a obboleessa keetirra ga'uu danda'a hin beekamu hunduu waan taanu hin beeknu. Dhugaadha akka baanu malee akka gallu hin beeknu. Akkasiitii dubbadha Aziza Saara. Dubbatarra inshallah. Mucaan kun nama kana bira jira, muwaazii kana bira jira, yaalan arganne. Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu maatii Waaqayyoo. Nagaa bakka dhufti. Nagaan eegdanii baay'ee garaana nyaatee dhugaa waan hin godhun wallaalee baay'ee garaa nama nyaata dhugaa. Garuu moo akkanatti Akka isaa kanaan akka dafee viidiyoo qabu fooloo godhaaf isin hundi keessan please. gochaa jirra. Kan irra jiru kun kan isaati miti reemu maammi. Kan isaati namni dhibba afurii fi wayii kan jala jiru kun tokko fooloon godhaa gammaa nama 200 malee. Oromoo maa kana garaa walitti jabaachuun. Mucaan kun gara mana isaatiin haa qarqaaramu mana isaatiin viidiyoo bahee haa taa'u. Tiktookii kan akka kuma galu godhaafi. Wallahi kophaa mana keessa ulaan illee sa'aatiin 2 taanaani bakka dalagaan kiyyaal kan dalagaa silkii kan biraa fudhadheen biraa deemaa nama biraa deemuu danda'u ammatti isuma bira jira muwaazii kana bira jira ammatti booda ammootu mana isaatiin bahee ta'a mana isaa keessatti qarqaarama. Opening share godhaatii follow godhaa tiktookii isaa kanallee mana isaa kanaan dhufee viidiyoo bahee akka taa'u namni kun nama miidhamaadha. Miidhama xiqqaa miti nama gizee namni qaal tokko gizee biraa deemtu yeroo ergate akkatti galu yeroo bahus akkatti bahu agarsiisiin ishee amma ma barsiisiin yeroo invite yeroo godhe mubeen fa'i akka ergatu akka taqabbalutti godhiif ishee yookaan hin beeku ta'u beektaa.
yaa qabu beektan hin beekan hanga kana hunda hin beekaa rakkoon qabu inshallah Galib. Ibbala maafi soddomii jira. Mamme. Mootiirra jirta mubee. Lafa kanuu bakka viidiyoo waraabaa ergaa viidiyoo dheeraa tokko Saudi Arabiyaa maqaan isaa nama jedhama naannoo kanaatti dhalatee guddatee erga dhufee ji'a sadii kan inni nama jiraataa jiru naannoo kanaati mana akimii akkasitti harkirraa jiteeraati lakkoofsa waatsaappii keessanii immoo mana ergaa yeroo gaarii qabaadha. Entah, bela masih kabetan ni, apa berarti? Oh, figo di bela masih kabetan yang merasa keset, sekitar garis sih. Aye. Mama, ada kosa sapi ni harga dulu. Acim video nanti tu ante. Amma ke dibuat kosa sapi. Mubee gargaara wallahi. West Appilan sagalee si qabne turre garuu nama sitti baay'ata nuti fakkaata. La kosa WhatsApp keessa dia mana harga ada WhatsApp tin nama deebisu. WhatsApp afurtu jira kanan irra seenne dalu. Saansi ergina re. Ish saansi ergina. TikTok irra lakkoofsa. Hai jadiinam. Hai jadiini. Aye mo bari me hay no jede bakka saansi ergina. Aye kulo la hela. Koi indebi. Asuma rabbi hay nan ged. Eratni si erga. Koi mame tan si ela mame si erga WhatsApp ila kosa mame rena na. Damishan kuda sagal. Aye. Mame lalteta si dufela kofiko. Koi gani lalla. TikTok mame rasena. Sana bufolo debi sena fi kesa erga lavi. Aye bakka achirratti qabatee si badu okke. Argite tamiti mame la komsa ke tina dubbi siti. Video ka tina argitu sitani ma. Saganta si kabeta si gargarsa shi. Koi ga malle. Kamu si gargara. Energine? Ref. Energine? Koi si barreessina rakkoon qabu si barreessina kalas rakkoon qabu argineerra. Mame message mame ke sangal tu kan argita ho yaar. Yalla koi. Message ke san la kodo bare. Obolezo. Ela. Bakka inbox jedhu jala kana yoo tutte. La cosa che rifer. Kunola. Bakka agarsiisina koso ko abo. Koso ko agarsiisin. Okay, yalla. Yalla koso mame tina dubbisati. Video na ergitu Facebook irratti maxxansa TikTok irratti akkaawuntii biyyaallee yoo qabaatte mame jalqaba akkaawuntii biyyaa nigdi baankii qopheeffadhuufi keessanaa sun yeroo gaarii qabaadha. Sagantaa xiqqoo qaba. Akkaawuntiin biyyaallee jira. Yemani fedwal. Shayna bunda. Enggak, aku jamu kabak. ሲጀመር ሀገሯን ስትወጣ ከቤተሰቧ ተጣልታ በጠብ የተሸኘች የወጣችው የትኛው አባቷ መረጣ? ወይ እኔ ልደቅልጋ ስምምነት የለ ቤታቸው ውስጥ በቃ ምን ይበልጡ ማንጅራ እንደ ሃውስ ብራይን ንዱፍ እና ማሊ ዌልካም አንድ በተራበች ማሊ ዌልካም እኔ ቢጮች ነው ማሊ የት እኔ አሁን እግዚአብሔር እንዴ ጨለማ ይከብድ ፓወር ይያለ እንደ ወጣይ ኦልጋ ኦልጋ ገንቺ መታንደ ደቤ ጃከሰ ካሜራ ገሳ ያ ተቸገሩ ደርሳለሁ ማንጅራ ተጣጣለሁ ጸሎት አድርጉልኝ ይላሉ እግዚአብሔር በረከት የሚሰጥሽ በዛ ውስጥ ነው እሷን አንድ ሰው ገንዘብ አስብ ለአንድ እሺ ቆሎኛ ለአንድ ሰው ከነጻነት እኔ በለሳ ወይ ጠፍቷል እኮ ሲጀመር